Hirriba dursa mu abjuda gurba. Aider. Miidhagay maaliif baqatta? Maaliif baqatan nime? Hirriba dursa mu abjuda mu boy. Angaafi kana. Aider takka. Maaliif baqata namichi kun? Mu boy. Deebii barbaadamini maaliif baqata? Mucaa gaafii dhageeffadhu. Hirriba dursa mu abjuda. Amma waa irraa abjuutuun ta'e ragaa. Hirriba dursa mu abjuda gurba. Ragaa keensi fidaan jedhe amma nan biraa naasoo yoo ta'u baate na buusuu dandeessa yoo hin dandeenye sanumarraa hirriba dursa mu abjuudhaan si jedhe bargaafii kana deebis. Amma ajandaan jijjiirin kaa. Na dhageeffadhu. Quraana keessa du'aa ofiisaa kan jedhu quraana keessa. Afidi quraana kee hojii. Afidi shi gurba. Kanuma lafa keessuun qabdu ani immoo achuma keessaan sitti maxxamantee jirta. Quraana hadiisa barbaadde quraana barbaadde tasfiira barbaadde fidi kottu. Fidi shi afidi bisa fidi kottu. Akkas. Wala. Dhaga'i. Akkas jechuun isaa maxaafa qulqulluu keessatti waa'eensa waan caqafamee hin jirreef ragaa guutuu miti waan ta'eef achi keessa. Beetta tun sitti mi'aanii ati iyyuu beetta hin beetta isa dhiis. Billaahi. Addisu hin beetta dhiis keessa kee argaa. Keessa keetti beetta amma kana achirraa sii fidees keessa keetti beetta amma garuu asirraan sii ilaala. Isa keessa jirtu. Satti dhugamtee jirtu keessa. Ishi boy fiti kaashin. Haye fiti ishi injira yette quraana. Na dhaggeeffatu dinka. Na dhaggeeffatu jedhi. Guyyaa quraanatti nama na jedha galgalammoo Yesuusin kadhataa bulanan beekabe. Jego ishi galatu matellee. Amma booda muitii barattee nan gasi darba. Kabajan beektu. Ishi moo boy fiti quraana keessa. Na dhaga'i gaama. Daqiiqaa meeqa naa laatte? Ma ragaa fitu daqiiqaa si feesaa reetti banni fiti malee. Kuno daqiiqaa silaata eegali. Ash. Suuraa 43 hayaata 61 hanga 64 gaafa dubbifattu waa'ee Yesuus Kiristoosiin guutummaa isaa argatta. Eshi. Gara biraasiin dabala yoo barbaadde. Yesuus Kiristoos waaqummaa isaatiin an ifa guutuudhaanan isinitti dhufe. Mucaa waan biraa siin guddisaate dhageeffatu. Daqiiqaan alaatti minimaal na jala dubbata. Bani viidiyoo inni mul'isu quraana maal haasaa na jala dubbata. Mucaa daqiiqaa si qabeetiin jira. Viidiyoo baniiti quraana keessaa bakka Yesuus Kiristoos du'aa ofii isaatti of kaase mul'isnutti. Xinnoo viidiyoo baasuuf naan mijatu silkii tokkoon baadhee jira. Ishi quraana qari. Goota quraana beeku. Nutti dubbis quraana. Ragaasii fiduuf ganaa qara'uun irra jira jechuudha bakka amma quraana dubbisi. Aman yoo dandeesse moo ol baasi kun olaa si harka jira si dubbisaan jira garuu dhaggeeffadhu. Waan an amma si dubbisaa jiru kana garuu dhaggeeffadhu. Waan isin irratti wal dhabdan sana isiniif ibsuuf hin dhufeedha 63 yoo ilaalte. Gasiqee akkas jedha. Rabbiin sodaadhaa anaafis ajajamaadha. Iyesuus Kiristoos akka inni ergamee dhufe sababii keef isatti kan amanu malee jireenya bara baraa akka hin qabaanne quraanni keessan hin dubbata. Galaa dhaggeeffadhu. Sobduu. Raamuu suuraan gadi siqeedhaa isa iyyuu. Ilaal. Siibbaasa yoo barbaade. Ilaal. Waan ni haasofna. Keessa dadhabmoo uummatatti dhaggeeffachaa jira. Addisuun salbattaadhis. Dhaggeeffataa jira uummanni ragaa wajjin siyaasaa jira. Bishaanii baafura qulqulluurraan nalanne kanaaf nama arrabsitaa jechuudha. Nan arrabsiisu. Ragaa wajjin siyaasaa jira. Waan ati damatti keessaa kanaaf naata. Inni ergi keessa jiraattee haasa ija jabaadhu. Yesuus waaqummaatiin du'aa of hin kaafne waaqa abbaatu du'aa kaase. Hojii ergamoota lamatiin ol baasi uummata dubbisuuf sheekii. Yohaannis Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 9 Yohaannis amma isa keessa turte mini ammati isa keessa turte amma keessa jirtu haasa ija ragaan jiru kaa. Jiruun ragaan. Isa keessa jirtu irraa sitti maa jira dubbadhu namicha nana. Namichi ganaa boonsaa addanatti hin boo'in. Ilaa waan inni baqatu jaran alaa dhaggeeffadhaa. Quraana baqata. Waan beekuuf baqata.
hin baqatin yoo deebiin qabdu ta'e hin qabu jedhi sin dabarsaan Addoo. hin baqatin gin hin baqatini nan arrabsinis yoo hin ta'u ta'ellee si darbuu koo wayya Wayyee xaaha barsiisaa. Mee si assalaamu darbuu alaikum koo wayyaa hin warahmatullahi baqatin Waalaikum wassalaam warahmatullahi wabarakatuh. akkan sobuma ol baasii achirratti kun olaa si arga jira taanaan Ayata inni maxxansi ragaa naafama fidate kana ayata kamiidhamee baazedhaani ayata san habaasu. akkas elaa namni guddaan akkasitti ol baasee dubbata laa ol baasee laa kutaa nama sitti midha hin beekan sasaddisu Mee kutaa sana dhiirayya si beeka bara eessa jette mee eessa jette? viidiyoo baastaa uummanna ilaalu xinnoo naan mijatu viidiyoo baasuuf silkii tokko Mee eessa jette mee eessa jette? suuraa 43 ayata 63 baase 61 irraa kaastee amma 64 illee hin argattaa 63 duwwaa dubbisnee irratti dubbanna Eeshi. akkasi namni guddaan ilaa addee koo akkasittiin nama taragaaggee haasaa malee addee akkasittiin dubbatin ishii ani koo ragaa fidennaan ragaasii fidee hin ta'u taanaan immoo kan biraa ilaalla ammas achuma keessaa Eeshi abshee qoy. addee koo baay'ee si jaalladha maaliif namatti qayyaramte nama rabsitate karaa mana gaa dubbanna waan biraa si bulisa kiyya. jaalala dubbanne maal yesus jaalala Gurbaa waa miidhaasaa. Qoy. Lakkoofsa meeqa? lakkoofsa 63 mee ol baasi yoo viidiyoon si mijatate Ani Suuraa kamirraa isaan eenyu akka ta'e dubbata Assalamu alaikum. Suuraa kamirraa dubbanna suuraa zukruu fi bismillaahin 43ffaan suuraa zukruu fi yaa suura mee ol baasi mee yoo si danda'ame lakkoofsa 60 fi meeqa jette? 63 Yawwa. ambiraallee siif laadhaa yoo barbaadde waama wal fakkaatu Abshir. Lakkoofsi 63ffaan akkana jedha. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. afaan oromoo dubbisuu dandeessaa ta'aa Eewwa akkana jedha. Ciisaan dhugaadhaan haqaan isinitti dhufeetiin jiraa jedhe. eebbifame Eewwa eenyuun baana dhiira kiyya? Eenyuun baana? bahin jenneem eebbifame hin jedheen Sanuma jedhe anu haqaa dhugaadhaan isinitti dhufe jedha. isaan eenyutu isinitti dhufe jedha isaan Isaan haqaan dhufe jedha. Ila dhiira kiyya. irraan kaatin situ dubbisaa jira situ dubbisaa jira ragaa Ifaan Isaan isinitti dhufe jedha. isaan ragaa situ dubbisaa jiramni ta'aa dubbisi waan uummata si dhaggeeffachaa jira dubbisi isaan Kana qofaa miti ammas ifa isinii baasuudhaafin dhufe waan isin isa keessatti wal dhabdan wal mormitan isa keessatti wal dhabdan ifa adda isinii baasuuf dhufe jedhe. Bira daree taree lakkoofsa 64 irratti waan jedhu. Laaki hinfinne 63 ilaalaa jira hinfinne 63 Naacaqas. hinfinne 63 irra hin utaalin hinfinne 63 rabbiin sodaadhaanaafis ajajamaadha hinfinne 63 Naacaqas gaa. esh Lakkoofsa itti aanutti waan jedhu. 63 hin darboon haa hidherela hinfinne Caqas gurbaa haata gadi gaha. Rabbiin kiyyaa fi Allahan inna Allah huwa rabbii wa rabbukum jedha. Allahan rabbii kiyyaa fi rabbii keessanii fa'buduuhu isa qofa gabbaraa jedha. Shuf. Lafa isinii taate qofa keessaa filatanii dubbisuu. 63 hinfinne irra dabarte namichoo Kanaaf ifamas illee hin beeku irra dabarte 63 hinfinne fixiisi jedha irra dabarre kunoo isuma si dubbisaa jira. Isaan haqaan isinitti dhufe jedha. Dharaan nutti dhufe jechaan jirru nuti. Eenyuun baana Isaan?
Mee 63 dubbisii fixixee irratti dubbanna rakkoon hin Yo jiru. ustaz me jaatam se bisa hime gurbaan maal ta'e gurbaan kun. Mee viidiyoo baasaa yoo isinii mijata ta'e. إنه ما هيدر كتاب أفان أروم قبضة An sirki kanarraa hin qaba. afaan arabatti ana Ifamaa afaan arabatti jaati afaan oromotti waan afaan arabatti jaa afaan oromotti fassirifat ilaal بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرجع عيسى بيتر ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون جعلان إن عيسى أما إن نجاده تنبيه ولما جاء عيسى بالبينات عيسى عليه الصلاة والسلام رفين مالين رفين بينات حقيقة حقال yaa سيقالي ما جزم بودتيو قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه وان والمر تنجا انا فارو مبين بيخو انا اتكلم عن سيقال نعم ما جاء دوبة ما جاء وليبين لكم بعد الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون صدا ربي بدون دور ساتي إذا وان جاجا فاتقوا الله وأطيعون كسيمة كسيمة سمود ما جرب نعم إن الله جاء إن الله هو ربي أنا فيس ربي خي إذني فيس ربي خيسني الله سبحانه وتعالى إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه إذا توقيتشا قبر ما أجد سيقالي فاعبدوا هذا صراط مستقيم خران كتشيلو خران إيسان الدروفه خران نبي محمد صلى الله عليه وسلم تماينا نبي تيه إني سنمو خران كتشيلان دقيرا الإسلامي جدا أنا تعرف Nabi Muhammad جزاكم الله خير أما آياتك أنا كيسا Nabi Muhammad jedha. آياتك أنا كيسا يسوس كريستوس أوفيساتي دوف كاسة كجد وان رجع رفي دتسان أسكيسا جرا Jir. Yesuus fayyisaadha jettee dubbannee atam. جرا أسكيسا يسوس فيسا هذا كجد بجراش يلم لاكي جرا أسكيس Jetteen kaaneeti hin jenne Ustazota jedhe. difama. Difama guddaa. Hin dubbifne jedhe akkas jedhee hin dubbifne jedhe. Difama guddaa ustazota kiyya. Ila jara kana xinnollee ta'u qubaan qabaa. Akkas. Yoo namni waa gaafate. Manaa deemuu wayya kaayuu waan Aboo koy. argan. Aboo koy dhaabbadhu. Hin deemtu koy. Jara kana yoo si waa gaafattani fuudhanii ganda biraa nama geessani. Mucaan kun addisuun dhufee Yesuus Kiristoos du'ee jedhe macaafini du'ee ka du'aa ka'u taate eenyutu du'aa kaase mee ragaa fidi jennaani ragaa wangeela keessallee guutuu jira ammoo quraanuma sitti amante keessaa ragaa si fidaa jedhe lala wanni si hubachuu qabdani. Kaayyoon isaa maalidha? Dhaqee achi yeroo gubuudha. Malee waa'ee du'aa ka'uu isaati mitiyyuu waa'ee du'uu isaatu quraan hin dubbatu. Akka uummanni si dhaggeeffatu ragaa qulqulluu si deebise yoo si dabalate immoo si Yesuus Kiristoos yookaan Ciisaan du'e hin jedhu quraanni. Oromoon akkiyyatti hirriba abjuu dura hirriba dursaayi. Nama rafeetu abjuu arga. Namni osoo hin rafin abjuun argu. Quraanni Ciisaa yookaan Yesuus Kiristoos hin du'e osoo hin jenne akkamitti waa'ee inni du'aa ka'uudha. Bakki inni itti dubbatu yookaan du'aa ka'e hin jedhu aslan. Sanii fi amma addisu gaafii hankeereef isa itti fufate. Ati kallattu itti fufe.